ashama ilmaan oromoo hundi keessaniyyuu harka fuune isiniin jenna. Har'a aappicha ajaa'ibaa tokkoo fi aappicha hedduu nama gammachiisu kapiisfoonii fi wantoota hunda caalayyuu hedduu nama gammachiisu tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Shabakaa moobaayilii ta'ee zeenii ta'ee hundarrattiyyuu ni fayyada. Shabakaa labraa ta'ee waan hunda shabakaa neeta barbaaddan jechuun guutumarrattiyyuu ni fayyadamtan jedheeti yaada. Warroonni maamila naaf ta'uu barbaadan YouTube chaanaalii kiyyaaf sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Kanaafiyyuu YouTube chaanaaliin kiyya shaffila baalee jedha. Akkuma argitan kana achirra galtanii shaffila baalee sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Kuna warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf maamila ta'uu barbaadan isa kana YouTubein kiyya isa kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Sabiskiraybii fi laayikii wantoota garagaraa aappii asirratti gadi dhiifamus aappii haarawa argachuu ni dandeessanii. Akkasumas maamila keenya warri taatanii fi warri hin ta'inis sheer laayik gochuu hin dagatina. Amma karaa aappichaa isin dabarsa. Aappicha yeroo seentan pileestoora keessan keessa seentaniitiin kun aappicha kana gadi buufattanii ani waan gadi buufadhee jiruuf amma oopin gochuu bichaadha. Akkaataa fayyadamiinsa aappicha kanaa isin agarsiisa. Aappichi kun hedduu baay'ee gaariidha. Akkasumas zeenis ta'e moobaayilis ta'e hunda keessa hundarrattiyyuu fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Akkaataa fayyadamiinsa isaa yoo seentanii ilaaltan an amma daawulood godhee waan jiruuf oopin gochuu bichaadha. Kanaafiyyuu isin daawulood godhattanii instaal gochuudha. Fayyadamiinsi aappichaa kana fakkaata jechuudha. Wanni guuttan tokko illee hin jiru. Yeroo guutuu barbaaddanis asirratti isa jalqabaa kanarratti ni dhooytanii. Tokko isa jalqabaa kanarratti osoo hin ta'in moobaayilii hedduu irratti fayyadamee arginee jirra. Osoo hin guutiin akkaataa inni jiru irratti illee yoo kadhufta akkuma inni isinii gadi buuse irratti illee yoo dhooytan ni dalaga jechuudha. Ammas tokko yoo inni isinii dalaguu dide seentaniiti irra dha'uu ni dandeessanii jechuudha. Akkuma inni jirutti irra dhooytan amma laala aappichi kun alaaxuulii dalaguutti jira. Alaaxuulii yoo irra guuttan yeroo tokko moobaayiliin tokko amma moobaayila biraa harkaa qaba bakkitee jalanatti kunoo akkana jedhee inni isinii fidu kanarratti moobaayilli tokko irra dhooyte sin galchu keessa waan inni jedhu keessatti sin fiduu jechuudha. Tokko ammoo sii fida yeroo bakka tan hin dhooytu sii fida. Bakka suudii zeen moobaayilii jedhutu jira. Moobaayilli tokko hin fidu. Amma moobaayilli kiyya kun hin fida kun hin fidu. Garuu akkuma inni jiru irratti gubbaa isaa kanarratti yoo cuqaastan dhaabuu amma dalaguutti jira jechuudha. Yeroo kana dhooytan amma ni dhaabbata. Akkanatti haala kanaan dalaguutti hin jiru. Bakkitee kanarratti hogguu cuqaastan ni dalaga. Kun amma dalagaa jira. Shabakaa waan barbaadan yuutuubii keessan keessa galtanii akkasumas amma kun waan shabakaa keessaa qabu isa kana kabiraa irraa asitti waan heddeef kanaasii waan baneef ni dalaga jechuudha. yuutuubii keessa yoo galtan ni dalagaa jechuudha. Dalaguutti jira. Kanaafiyyuu sheer laayik sabiskiraayib gochuun dagatina. Galatoomaa isiniin jedha. Yoon hin dogoggore dhiifama guddaa isin gaafadha. Nagaatti.